2016 Team Oromia we're getting ready for the OSFNA basketball tournament taking place in Minnesota this summer. Saeed from Seattle, Washington. I'm a basketball coach. We're trying to bring basketball to OSFNA. There's a lot of younger crowds that are very passionate about the game of basketball throughout North America. This is an opportunity to start something that could attract younger generation, to have them connect to the community by coming to OSFNA and looking forward to play basketball. Quick. Give it up, bro. Pull up shooter. Hey, Toto. Dang, got you. With collaboration with Oromo from OSFNA in Minnesota, we have gathered a team from Seattle and Portland. So there's going to be 2 teams from Portland and then 1 team from Seattle. Nice baby here, okay. No wait, no like fake. Okay. I like that below, I like that. Yeah. You got dreams, I got. I like that. Thank you! If you are interested in partaking in OSFNA basketball tournament this coming summer, August 1st through the 5th, go to OSFNA's website and go click under the leagues and click basketball if you are interested in that. Hey, shout out to our cameraman, Salah. Can you shake my hand? Give him the nice cut. Shout out to, come on, man. Photographer on point. That's all I do. That's nice screen. If you are interested in being part of the basketball team for Team Seattle, you can contact me. Akkam nagaa isiniin jenna, maqaan kee Shamsuu Saeed, itti gaafatamaa basketbooliiti, leenjii basketboolii kenna jechuudha. Barana OSFNAtti kubbaa basketboolii jalqabuu fenna. Kanaafuu fedhii yoo qabaattan ijoollee haayiskuulii irraa sadarkaa olii kan jirtan participate godhuu feetan nu gannamuu dandeenya. Bu'aan kubbaa basketboolii maal jettanii yoo na gaafatan bu'aan irra caalaa akkamitti ijoollee waliin dhuftee waliin tiimworkii godhuu dandeetti, yeroo isaanii akkatti karaa nagaa irratti fayyadamanii akka biraallee waa'ee liidarshipii fi disiplinii barsiisa. Kanaafuu ijoolleen keessan akka kubbaa basketbooliitti dhufteetiin qooda nurraa fudhannu feena. Kanaafuu ijoollee biyya tana dhalatteef baay'ee isaanii waa'ee kubbaa basketboolii kana baay'ee jaalatti, baay'ee hordofti. Kanaafuu jarallee akka wannaan goone akkasuma dhiisne jaraa fi banameeraa kunin. Kanaafuu ijoollee teessan hoo qabaattan waa'ee basketboolii fedhii yoo qabaattan dhufanii nu qunnamuu hin danda'anii. Galatooma. What happened? Look at that man right there. Right there. Worst player in Washington State. Wait, you get that? Worst player in Washington State. Did you get that last shot? Hey, man.